Innaa nama wajjin kan irratti wal lolu yookiin kan irratti walitti bu'uu sababni hin jiru. Kaan miindaa damoosa irratti wal lolaa. Damoosa na jalaa dhowwattanii isaanan jiraadhaa. Waa meeqa irratti wal lola namni garuu hojii mataa koo jechaadha. Kanan tajaajilaa ture, kanan socho'aa ture, kanan deddeebi'aa ture hojii mataa koo jechaadha. Beekta. Akkasumallee bakka ni macaafaaf qabu, jaalala macaafaaf qabu, beekumsa ni macaafa irratti qabu beekta eenyu caalaa yoo ta'e dhugaa dubbachuudhaafi waan wal nu sobsiisuun qabu yeroo baay'ee hojiin dabarsineerra waan ta'eef. So dhugaa dubbachuudhaafi nama wajjin walitti bu'ee gara amantii Islaamaa naqu. Sababiin isaa amantii Islaamaa keessaas gaafa nama wajjin walitti bu'ee lafa naqu naba waan ta'eef. Irransii deebi'a. Ani amantiin keessa ture keessa nama wajjin walitti bu'ee gara amantii Islaamaa naqu. Sababiin isaa iyyuu nama wajjin walitti bu'ee namatti baqadhe waan ta'eefi ammas asii ustaazuma tokko yookiin sheeka tokko yookiin namuma ani Islaama jedhee natti dhiyaate tokko wajjin gaafa walitti bu'u lafan dhaqu gatiin dhabuuf nama walitti bu'eetu amantiin jijjiirradhu. Sababiin isaa amantiin kan mataa kooti malee kan ani ittiin namaaf jiraadhu kiristaanotaaf kan hin jiraadhu islaamotaaf musliimotaaf kan hin jiraadhu miti. Kan mataa kootiiti. Eenyuuf kan ittiin jiraadhu miti. So sababiin itti waldaarraa fagaadhe waggaa tokkoof ji'a 7-8 oliif ni beekta. Tajaajilaa ture, gatiin wangeelaaf kaffalaa ture, dhugaan ittiif qabsaa'aa ture, hunduma isaayyuu beekta. Eenyu caalaa beektaati bareechite. So sana keessatti adeemsonni jiran hundumtu gaafa baay'ee na dabbaraa deeman. Namni Yesuusiin lallabuurra of lallabuu gaafa baay'isu. Namni Yesuusiin ol qabuurra ol of qabuu gaafa baay'isu. Namni waaqayyoo hundumaa danda'a jechuurra anatu sii danda'a, anatu si fayyisa, anatu mootummaa waaqaa si gasha. Yoo an si eeyyame malee mootummaa waaqaa si hin banamu, yoo si eeyyame malee waaqayyo si hin araaramu. Jechuun kun gaafa na dabbaraa gaafa dhufu an waldaa keessaa ba'ee hojii mataa koo jechuu jalqabe beekta. Yoo xiqqate waggaa tokkoof ji'a 7-8 ol waldaa utuun tajaajilin callumadhee waldaatti deddeebi'ee akkan ture beekta tajaajila dhaabe. So walitti dhufnaa, wal dubbisnaa maal jennaa sirriitti waliin haasa'aa turre. Kana keessatti carraan kun maal naa kennisti fakkaate carraa dubbisuu, carraa qorachuu, carraa gaafachuu, carraa namootaa wajjin wal gaafachuu fi diibeet gochuu waliin mari'achuu naa kenne. Namoota wajjin gaafa wal gaafachaa deemtu, gaafa dubbisaa deemtu, gaafa waan hundumaa akkuma sila kaasaaf ture amanuu baattullee amantii wajjin wal baraa gaafa deemtu dhugaan kamtu sirriidha, kamtu naa ta'a jetteetu waa tokko madaallii keessa galchita. Miizanarra keessa sii galee jechuun abbaa amanuuf amantiin kamuu sirriidha. Dhugaan tokko garuu lafa taa'ee jira. Isa kanaatiif yaa takkee kiyyaa dubbisee macaafa garumatti qabuun dhabe. Tokkoffaa amantiin ani hordofaa ture yookiin amantiin ani keessaa ba'ee macaafa qulqulluu wajjin konfirmeeshiniin qabu yookiin immoo macaafi ragaan ba'uuf fakkeenyaaf amantii kiristaanaa hordofaa ture yoo ta'e amantiin kiristaanaa kennaa rabbi namaaf kenne waan ta'eef yookiin amantii rabbi namaaf kenne waan ta'eef namni hundumtuu amantii kiristaanaa hordofuu qaba, jaallachuu qaba, amantii isaa godhatee jiraachuu qaba wanti jedhu takkee koo hin jiru. Gaafan gara amantii Islaamaa qorachuu dubbisuu dhaqu garuu amantiin Islaamaa kennaa rabbi namaaf kenne yookiin immoo amantii Islaamaa amantii rabbi jaallatee ilma namaatiif kenne kan jedhuun argadhe. Tokko naan jedhe. Dhimmi lammaffaan gara amantii kanaatti na fide, dhugaan gara amantii kanaatti na fide dhimmoota Sillaaseedha. Dhimmi Sillaasee waan deebii hin qabne, waan walxaxaa kompleeksii kan ta'e, waan namni takkeen waa'ee Sillaasee waan biraa, abaluu waa'ee Sillaasee waan biraa, raajiin tokko waa'ee Sillaasee waan biraa, paasteriin tokko waa'ee Sillaasee waan biraa haasa'uun sun anaaf naa ta'uu dide. Sababiin isaa hiika dhaabbataaf ibsa dhaabbataan qabu waa'ee Sillaasee. Ibsa dhaabbataa gaafan irraa dhabu waa'ee Sillaaseen kun macaafa qulqulluu hojiilee baay'ee waan waliin qabanneef macaafni konfirmeeshinii waan hin laanneef waan ragaa hin baaneef waa'ee Sillaasee kun ammas afaan na qabachiise. Isas nan dhiise tole jedhee. Haa ta'u gaa dhimma isaadha. Dhimma amantiisiin dhaamin dhimmi Sillaasee saafuu akkuma ta'e
tan jedheen utuman ilaalu amma immoo waa'ee Yesuus bira geenye. Waa'ee Yesuus bira gaafa geenyu Yesuus Waaqayyoodha jennee lallabaa turre gaaffii hin qabu. Waaqayyoodha jennee dhalootatti himaa turre gaaffii hin qabu. Gaafa teenyee dubbisnu garuu takkee kiyya atis bor dubbisuu dandeessa yookiin dubbisteetta ta'a. Gaafa teenyee dubbisnu garuu namoonni sirriitti waa'ee Yesuus beekaniif Yesuusitti siqan Maariyaam, Waaqayyo Abbaa, waa'ee ofiisaa sii galee Waaqayyo Abbaan waa'ee Yesuus Waaqayyummaa isaa wanna jedhe takkitti hin qabu. Yoo qabanaan jettee haasa'uu dandeenya. Waa'ee Yesuus Waaqayyo Abbaan waa'ee waaqummaansaa waan jedhe tokkitti hin qabu. Haati isaa isheen dhiyeessee waa'ee Yesuus waa'ee waaqayyummaasaa waan jette takkitti hin qabdu. Haadhi isaa isheen miixattee deesse. Ani Waaqayyoon nan deesse osoo hin taane ilmatu dhalate jedha, namatu dhalate jedha. Malee Waaqayyotu dhalate hin jedhu. So haati isaa isheen deesse illee waa'ee waaqummaa Yesuus irratti ibsa ga'aa nuu laatte hin qabdu. Macaafni waan jedhe hin qabu. Inni sadaffaaf inni dhumaa Yesuus waa'ee ofii isaatiitiin fakkeenyaaf Waaqayyo Abbaan waa'ee waaqummaa isaa waan jedhe qaba. Waaqayyo isa dhugaa akka ta'e, Waaqa inni qofaan akka gabbaramu yookiin immoo waaqi kan biraan isa biratti kan sagadamuuf akka hin jiraanne, Waaqayyo Waaqaaf lafa uume, Waaqayyo isa jiraataa akka ta'e macaafa raajotaa keessattis, kakuu haaraa keessattis bakkeen adda addaatti Waaqayyo waa'ee isaa waan jedhe qaba. Ani Waaqayyoodha jedhee waa'ee isaa waan hedduu haaseera. Iddoo 15 ol kan ta'utti ani Waaqayyoodha, ani Waaqayyoodha, ani Waaqayyoodha macaafa Ermiyaas keessatti, Isaayyaas keessatti yoo ilaalteetta ta'e. Ani Waaqayyoodha, ani Waaqayyoodha, isa akkas gochuu danda'u, isa akkas gochuu danda'u jedheetu dubbata. Macaafa olii ilaaluu dandeenya, anis beeka, atis beekta akkati ta'eef. Kanaaf Yesuus garuu waa'ee ofii isaatiitii, waa'ee waaqayyummaa isaatii wanna jedhe wanna tokkitti hin qabu. Kanaaf an ragaa waan an dhabee fi gara ani amantii Islaamaa kana filachuutti galee jechuudha. Kanaafiyyuu gara amantii Islaamaatti wanti na fide yoo jiraate wantoota kana sadanidha takkee kiyya. Amma ifa sii ta'ee jira? Gaaffii qabdaa? Ifa naa ta'ee jira. Asumaan dhaamsini obbolummaa si jaalladhuuf si dabarsu. Kanaan dura si bilbilaan sitti meeramti. Amantii jaallattee itti galte dhimma Yesuus irratti gaafa haasoftu eeggannaa godhi. Maaliif Dhagaamaa takkee? sagaleen koo Hin dhagaama eeggannaa godhi gaafa jettu akkam? hin dhagaamaa? Sirriitti dhagaama takkee? Okay. Isa ganuu dandeessaa. Inni waaqa miti ergamaa jechuu dandeessaa. Quraannis deeggaruu danda'a. Macaafa keessaas wantoota tiksiiwwan tokko tokko si deeggaruu danda'u. Takkee kun takkee? Garuu Takkee? jechoota daangaa darban, jechoota kiristaanota tuqu, jechoota obboloota kee warra kiristaana ta'an tuqu fayyadamuurraa of eeggadhu. Kun dhaamsa obbolummaadha. Gama Takkee biraan koo itti naa deebitaa? sagalee koo dhagaa jirta jedhee mana abdii qabaa. Okay. Ustaas Dhagaa sagaleen kun jirtutti dhagahamu? Ustaas Ahmed. Sagaleen kee jira abdii kan kee jira. Jira. kan koo dhagaamu. Si'a tokko waan sitti himachuu barbaade takkee sagaleen keen fagaata. Dhugaa dubbachuu fi dhugumatti ani Yesuusin hin ganne.
Ittuun itti amane malee dhugaa haasa'uudhaaf. Yesuusiin hin gante warri jedhanii baay'ee warra dogoggoranidha. Utuu Yesuusiin ganee har'a waa'ee Yesuus hin jedhu ture. Sii galee waa'ee Yesuus hin haasa'u ture. Waa'ee nama gante tokko numarraan fatta malee naasoftuti. Angaruu Yesuusiin hin ganne itti namani baay'een itti amane kabaja isaa maluu wajjin ulfina isaa maluu wajjin itti amane malee Yesuusiin hin ganne. Yesuusiin gante warri jedhanii dogoggoraniiru. Waa'ee Yesuus immoo miidiyaa irratti naasa'e yoo jette baay'ee dogoggorteetta. Maaliif yoonaan jettee ani Yesuusitti amana. Yesuus naaf ergame. Yesuus waa'ee abbaa na barsiisuudhaaf dhufeera. Ergamaa Rabbiiti. Akkan kabajuuf jaalladhu amantiin koo na eeyyamaa. Amantiin koo na jajjabeessan kaareji na godha. Kanaafuu waa'ee Yesuus miidiyaa irratti xiqqeessu jette ani Yesuus waa'ee Yesuus nan haasa'a. Waa'ee Yesuus inni naasa'u kun immoo Yesuus isa quraanii na deggere Rabbi naaf ergee waa'ee Rabbi irraa baradhee sana Yesuus irraa isan bara Yesuus isan jaalladhuuf isa kabaju sana naasa'a malee isa warri ana doorsisan isa warri waa'ee Yesuus keenya maqaa dhoofte naan jedhan isa warri waa'ee Yesuus keenya akkas goote akkas taata achiin baata hin cabdaa hin kufta jedhan waa'ee jaraa'an quban qabu. Waa'ee amantii namaallee quban qabu. Maaliif dhiiseera keessaa ba'eera waan naasoof hin jiru. Waa'ee Yesuus haasa'uun immoo waa'ee amantii kiristaanaa yookiin amantii pirootestaantii yookiin immoo amantii joobaa kan biraa haasa'u miti. Waa'ee Yesuus waa'ee rasuulaa waa'ee raajota waa'ee rasuula keenyaa ergamaa Muhammad sallallahu alaihi wasallam waa'ee isaa hinaasinnaan jechuu namni danda'u tokko illee hin jiru. Waa'ee Yesuus hinaasii namni jechuu danda'u tokko illee hin jiru. Waa'ee Adam namni hinaasinnaan jechuu danda'u hin jiru. Mikinaatu hojii isaaniitiin namni barata. Waan isaan gochaa turaniin ergama isaan lafa kanarra fidatanii dhufaniin namni gatii dhaga'uu qabuuf namni gatii barachuu qabuuf waa'ee isaa hinaasa'u taanaan waa'ee Yesuus hinaasa'u taanaan waa'ee Nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinaasa'u taanaan waa'ee eenyu akka naasa'u barbaadda takkee kiyya. Ittan amanoo naaf ergame Yesuusoo. Okay, well, xumurteetta? Xumureera. Ani naaseen hin jenne abdii amma maal sitti fakkaate yeroo dubbattu amma fakkeenyaaf miiraan haasaa ooltan damee wajjin miiraan sirratti yoo naqqaamu baatiyyuu mucaan miira keessa galee dubbachaa ture. Tokko dhugaasii gale tokko miira keessa galtees nama hin hubachiisini miira keessa galtees immoo nama hin haasofsiisini dirqama miti. Isa naa galiin fudhaa isa naan galle immoo nan baradha. Yeroo waa'ee Kiristoos hin haasoftu amma gara jalqabaa jechoonni hin barbaachifne kan itti dudubbachaa turte tureera. Inni akka koo namaa akka koo shinti beetii ta'a akka koo wanta akkasii kun jira. Haa fakkeenyaaf Hin jenne garuu ani illee hin jenne garuu kabaja iddootti qabu jira. Iddootti hin jedhamne jira. Kanaaf kallattiin sii dawwaleera. Kana bira nan darba. Kana bira yoon darbu asumaan si hubachiisee jira. Macaafa qulqulluu deebiitii dubbisi. Abdii. Macaafa qulqullumatti deebiitii dubbisi. Eenyu Kiristoos akka ta'e sirriitti hubadhu. Tole takkee koo daqiiqaa 10 wajjinaa somnuu Sagaleen koo riimootii irra jira. daqiiqaa 10 wajjinaa somnuu waa'ee Kiristoos akkasii galetti yoo eeyyama. Natti rakkoon hin jiru. Maal jette takkee? Dubbadhu. Hayyee waa'ee Yesuus isa naa gale sitti immoo akka naa gale isa sitti hin fakkaanne yoon si gaafadhe rakkoon qabu miti.
sagaleen isaa baay'ee fagaata kutaa biyyaarra jira waan ta'eef fagoo jira gara haraa jira akka deemu sooshaal miidiyaa irraa argaan ture akka konnekshinii isaa rakkisaa jira fakkaata moo beekaa calluma jedha laata takkee Sila gaanjira. okay konnekshinii kee baay'ee ma fagaata takkee koo baay'ee waa wal dhageenyu natti hin fakkaatu Rakkoon qabu kan keenan dhaga'anii mee waan siin galle na gaafadhu na dukaase. tole galatoomi takkee kiyyaa siif yesuus maalidha takkee Anaaf